Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbata dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Fagoof dhiyooteessanii haala garagaraa keessatti sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makooti. Haala nuun har'a keessatti argamnu haala waggaa darbe yookaan ji'oottan darbe keessa turrerraatii baay'ee adda. Dhibeen dhukkuba koronaa jedhamu baatiiwwan 2 fuuldura biyya Chaayinaa keessatti jalqabaaf mul'ate isa booda gara biyyoota guutummaa addunyaatti babal'achaa dhufe karaa tokko yookaan karaa gara biraa jireenya keenya guyyaa guyyaa haalaan geeddaree jira. Yeroo ammaa biyyootii baay'ee keessatti manneetiin barumsaa cufamanii daa'imman mana jiru, waajjirri mootummaa cufamee namni inni kaan mana taa'ee jira, inni kaan qe'eetti hojii isaa hojjeta. Manaa ba'uun yeroo hin danda'amne keessa geenyee jirra. Dhukkubni kun utaalloo fakkaatee namarratti yeroo mul'atu nanna gubaadhaaf akkasumas immoo dhukkubbii qoonqoof qaama dadhabsiisuudhaan jalqabeetu keessumaa namoota umriin isaanii lafa guuree maanguddootaaf namoota dhibee biraa durumaanuu qaban irratti hammaachuudhaan hamma du'aatti dhukkuba namaan ga'uu danda'udha. Kanaaf maal gochuutu namarra jiraatas jedhu irratti mootummoota akkasumas dhaabbatni fayyaa addunyaa yeroodhaa gara yerootti qorannaa gochuudhaan gorsa garagaraa guyyaadhaa gara guyyaatti sabaaf biyyootaaf kennaa jiru. Gorsa isaan kennan keessaa inni tokko harka dhiqachuu, qulqullina harkaa eeguu, walirraa fagaachuu akkasumas lafa namootni sassaabamanii jiran irraa fagaachuudha kan jedhudha. Kanaan wal qabatee egaa waldootii kiristaanaa walga'iin garagaraa dhorkamanii jiru. Biyyooti garagaraa keessatti amma waldaa deemanii akka duriitti waaqeffachuun hin danda'amu. As biyyan keessa jiraadhu keessatti waldaan kiristaanaa akka durii walgeessee tajaajila ishee amantoota isheetiif kennuu hin dandeessu. Waldootiin ifatti cufamanii jiru. Biyya keenya keessattis kun ta'aa jira. Egaa kanumaan wal qabatee waldootiin garagaraa yeroo ammaa kana mala garagaraa uumuudhaan online yookaanis immoo karaa miidiyaa hawaasummaa, karaa intarneetaa akkasumas mala garagaraa uumuudhaan karaa tokko yookaan karaa gara biraa tajaajilli waldaa kiristaanaa itti fufee jira. Addana lafan jiru waldaa kiristaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Osloo keessatti miidiyaa hawaasummaa irratti tajaajilaa jalqabnee jirra. Isa sanas akkasin hordoftan isinitti himuun barbaada. Kanaan wal qabee egaatii dhukkubni koronaa, dhukkubni hammaataan lubbuu hedduu ammammaatti galaafate biyya keenya immoo lixee rakkina guddaaf balaa guddaa sabarratti geessisaa kan jiru. Dhukkubni kun maali? Namooti baay'een karaa garagaraa ibsaa jiru. Kaan eekamsa Waaqayyo irraatii dhufe jedha. Inni kaan faabrikaa mootummoota garagaraa keessatti hojjetamee atuu isaan laaboraatoorii keessatti hojjechaa jiranii kan harkaa ba'ee jedhama. Inni kaan immoo uumamaan kan dhufedha jedhu. Waaqayyo saba isaa irratti balaa akkasiin qaqqabsiisaa laata? Dhuguma kun kan Waaqayyo irraa dhufe? Haala kana keessaati maal baranna? Yeroo akkasii kana immoo maal gochuutu nurraa eegama? Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaan sagalee Waaqayyo gaaffilee kanaaf deebii isinii kenna jedheen amana. Ergaa sagalee Waaqayyo har'aa kan nuuf fidan lubaa Mulgeetaa Girang
biyya Jarmaniirraati lubii Mulgeetaan kana wal qabatee sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu. Egaa ergaa har'aarraa sagantaa har'aarraati barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qabaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti egaa akka obsaan nu waliin turtan isin affeeraan faarfannaa ganaan gara ergaa sagalee Waaqayyoo har'aattan isin ceesisa. Alaan indorgo bugaani dayaalisa ofii darbee dabarse natti baneesse mana cufaalose yeroo saat na yaadate lolaa imimmaan koo katiin irraa kutee Jaalatamoo obbolootaaf obboleettotaa saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yaarraa sagalee Waaqayyoo faarfannaa 100 lakkoofsa 5 irraatii walii wajjin dubbifachuutiin walii wajjin ilaalla. Kutaa kanas nan dubbisa. Waaqayyo gaariidha oo gaarummaan isaa bara baraani. Amanamummaan isaas dhaloota hamma dhalootaatti achuma jira jedha. Guutummaa macaafa faarfannaa Daawit yeroo ilaallu wanti nuyi hubannu tokko bara kakuu moofaa keessa yerootti seerri kakuu moofaadhaa ilmaan namootaa irratti baay'ee jabaa ta'ee argamaa turettiyuu Waaqayyo ayyaana isaa ilmaan namootaa irraa akkan fageessin hubachuu dandeenya. Macaafni kun muuxannoo sabni Waaqayyoo bara kakuu moofaa keessatti Waaqayyo wajjin qabaachaa ture, adeemsa Waaqayyo wajjin sabni Waaqayyo qabaachaa ture, shaakalaaf amala sabni Waaqayyo wajjin qabaachaa ture, kana hundumaa bifa weedduu fakkaatuun bifa faarfannaa ta'een bifa dhaga'uunsaa nama harkisuu danda'uun caafamuu isaatii nu hubachiisa. Yoodhuma rakkoo gurguddaan biyya lafaa kana irratti ilmaan namootaa mudachaa tureyyuu Waaqayyootti amanuun ilmaan namootaa immoo Waaqayyo irraa gammachuuf nagaa argachaa akka isaan turan
macaafa faarfannaa guutummaa isaa yeroo dubbifnu hubachuu dandeenya. Kutaa dubbifanne kana faarsaa 100 kana keessatti immoo sabni biyya lafaa hundinuu eebbaaf ayyaana Waaqayyoo keessaa qooda akka qabaataniif Waaqayyo gara ayyaana isaa kanatti saba hundumaa afeeruu isaatii argina. Kanaaf lakkoofsa 5 irratti abbaan faarfannaa kanaadha. Waaqayyo inni nama biyya lafaa hundumaa gara ayyaana isaatti afeere kun gaarii akka ta'e, gaarummaan isaa kunis bara baraan kan jiraatu akka ta'e, kan gargar hin cinne, iddoo tokko ga'ee kan hin dhaabbanne, haala namootaa irrattis kan hin hundoofne, bara hundumaaf dhaloota hundumaatiif itti fufee kan jiraatu ta'uusaa nu hubachiisa. Egaa Waaqayyo gaarummaa isaa isa dhaloota lafarraa hundumaaf bara baraan jiraatu kana kakuu haaraa keessatti immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ifatti mirkaneesseera. Du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin ayyaanni fayyinaa Waaqayyo ilmaan namootaatiif qopheesse hundinuu tola ilmaan namootaatiif kennameera. Gaarummaan Waaqayyo kun haala ilmaan namootaa irratti hundaa'u. Hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namootaa hundumaaf jecha biyya lafaa kana irratti raawwate hundumaa irratti hundaa'a. Phaawulos waldaa warra Roomaatiif yeroo barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti akkana jedha. Nuyi ammallee diinota utuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyootti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirraa jedha. Egaa kun kan inni nu hubachiisu nuti seera Waaqayyoon alaa jiraataa yeroo turretti yeroo nuti warra saba Waaqayyoo ta'an qulqulloota warra jedhaman saba Israa'elootaa keessaa qooda hin qabaatinitti Waaqayyo akkasumatti ofii isaatii yaadee nutti araaramuu isaa nu argisiisa. Amma erga nutti araarame immoo nuti ilmaan namootaa warri bara kakuu haaraa kana keessa jirru warri Kiristoos Yesuusitti amannu hundinuu araara kana keessa jirra. Araarri isaa inni tola nuu kenname kun kan bara baraa kan nama hundumaaf malu kanaalaaf akkaataa jireenya ilmaan namootaatiin hin madaalamne sanarratti kan hin hundoofnedha. Haa ta'u malee utuma kun nuuf galee jiru yeroo baay'ee haalota jireenya keenya biyya lafaa kana keessatti mudatan ilaallee sanarra dhaabachuutiin immoo yeroo nuti ilaalcha dogoggoraa Waaqayyoof qabaannu sagalee Waaqayyootiifis qabaannu yeroon garaagaraa hin mul'ata. Fakkeenyaaf yeroo kana keessa yeroo amma keessa jirru kana keessa biyyi lafaa guutummaatti raafama guddaa keessa galtee jirti. Inni kunis immoo haala dhibee koronaa vaayirasiitiin wal qabatu irratti hundaa'uutiin namoonni hundinuu raafamuu isaanii yookaan immoo yaadda'uu isaanii argina. Sirriidha, dhibeen kun biyya lafaatti yaaddoo guddaa uumee jira. Fakkeenyaaf namoota dandamachuu hin dandeenye du'uun isaanii, qisaasamni dinagdee, shaakaraa'uun jireenya hawaasummaa, sodaa fi yaaddooniif kan kana fakkaatan hundinuu ilmaan namootaa mudachaa jiru. Biyyoonni tokko tokko immoo vaayirasii kana situ fidee irratti waliin morkachaa jiru. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaaf biyya Chaayinaa yoo ilaalle. Biyyootiin hundinuu tatamsa'uu vaayirasii koronaa jedhamu kana xiqqeessuuf yoo danda'ame immoo ciraadhumatti dhabamsiisuudhaaf yaalii gurguddaa gochaa jiru. Fakkeenyaaf hojjetoonni manuma isaanii ta'anii akka hojjetan, barattoonni barumsa akka dhaabanii manatti deebi'anii jiraatan mana turan, manni daldalaa akka cufaman, bakki ispoortii, bakki tapha daa'immaniif oolmaa daa'immanii, bakki bashannana garaagaraa, manneetiin sagadaa fi kan kana fakkaatan hundinuu akka isaan yeroodhaaf hamma gaafa haalli jijjiiramuutti cufaman ta'ee jira. Biyyoota tokko tokkotti keessatti immoo gadi ba'uun iyyuu seeraan dhorkamee jira. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan kun dinagdee irratti jireenya hawaasummaa irrattis dhiibbaa ni qabaata kan jedhan immoo karaa garaagaraa shakkiidhaaf yaaddoo keessa galaa jiru. Namoonni hedduun immoo sababa dhibee kanaan jireenyi isaanii yaaddootti kan gale keessumaa immoo warri kophaa jiraatan gadi ba'anii namootaan wal arguu dhabuurraa kan ka'e yaaddoof dhiphinni jireenya qophummaarraa namatti dhufu caalaa isaa itti hammaachaa adeemuun maatiin immoo ijoollota isaanii yeroo kana manatti deebi'anii barumsa dhiisanii mana jiran oolmaa daa'immaniitis immoo manatti deebi'anii mana jiran hundumaatiif maal gochuu akka qaban attamitti jireenya ijoollee isaanii kana dhiphina sammuu yookaan immoo yaaddoorraatii oolchuu yaaddoorraatii eeguu irratti hojjechuun jireenya namoota hundumaatiif yaaddoof hojii ulfaataa gaaffii garaagaraa kan uume ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u malee biyyoonni guddatan jireenya hawaasa isaanii balaa kana irraatii eeguudhaaf babal'achuu dhukkuba kanaas immoo xiqqeessuudhaaf karaa hundumaan hawaasa isaanii jireenya namootaa hundumaa eegumsa akka isaan waliif godhan gorsuu irratti
yookaan immoo haala dhibee kanaa karaan ittiin darbuuf akkaataan ittiin eeggatamuu danda'amuuf beekumsaaf barumsa namootaaf barbaachisu kennuu irratti miidiyaalee garaagaraatti gargaaramuudhaan yerootii gara yerootti ibsa garaagaraa kennaa jiru. Egaa eenyullee kophaatti akka hin hafne kophaatti gatamee dhibee kanaan miidhamee kan argamneef gargaarsa barbaachisu karaa hundumaa gochuu irratti biyyoonni guddatan hojjechaa jiru. Gara biyyoota tokko tokkotti deebinee yeroo ilaallu fakkeenyaaf keessumaa immoo biyya keenya kan keessaa dhufne biyya Itoophiyaa kana yeroo ilaallu immoo caalaattiyyuu haala kanatti gargaaramuudhaan namoonni tokko tokko miidhaa akka isaan walirraan ga'aa jiran dhageenya. Keessumaa daldaltoonni gatii gurgurtaa mi'aa, gatii gurgurtaa nyaataaf dhugaatii garmalee dabaluutiin namoota garaagaraa irratti dhiibbaan akka dhufu taasifamaa jira jechuu hoduu dhaga'aa jirra. Kanaaf egaa jireenya namootaa keessatti wanti nu arginu haalli dhibee kanaadhaa gaaga'amsa karaa garaagaraa ilmaan namootaa irraatiin ga'uu isaati. Dhibee kanaan wal qabatee ilaalcha jireenya hafuuraaf amantii irrattis damee amantaa hedduu keessatti hubannaa dogoggoraatu uumamaa jira. Dhaabbileen amantii hordoftoonni amantii garaagaraa iddoo baay'eetti dhibeen kun dheekkamsa waaqayyootii jechaa jiru. Kunis sababa cubbuun namootaa baay'ateef waaqayyo biyya lafaa dheekkameeraa jedhu. Raajoonni tokko tokko immoo dhibeen kun humna Yesuus Kiristoosiin cabeeraa jechaa jiru. Kaan immoo raawwii biyya lafaatu ga'ee jechaa jiru. Ani garuu asirratti saba waaqayyoo akka walii wajjiniin dhugaa dubbii waaqayyoo dhaabannee hubannaa gadi fageenyaa of keessaa qabu tokko qabaannuun barbaada. Waaqayyo kakuu haaraa keessatti kan inni ittiin beekamu waaqa dheekkamsaa utuu hin ta'in waaqa araaraa ta'uu isaatiinidha. Utuma ni adaba jennee fudhannees dhibeen kun caalaatti kan inni miidhaa irraan ga'uu danda'u eenyufaa akka ta'an yoo beekne hubannaa sirrii ta'e qabaachuu dandeenya jedheen yaada. Dhibichaan du'uu danda'u jedhamee kan sodaatamuuf daa'imman umurii xixiqqaa maanguddoota dulloomoo fi akkasuma immoo namoota duraan dhibee garaagaraa of keessaa qabanidha jedhamaa jira. Egaa dhugumaan waaqayyo dheekkamsa sababa cubbuuf jecha daa'imman wallaalota homaa tokko hin beekne. Maanguddoota immoo warra umurii isaanii isa gara dhumaa kana keessa caalaatti amantiitti jabaataa adeeman namoota immoo dhibee duraanii of keessaa qabaniif dhibee isaaniitti fayyuudhaaf jecha gargaarsa waaqayyo irraa eeggachaa kadhachaas jiran isaan kana miidhuudhaaf dhuguma waaqayyo garaa jabaatee dheekkamsa kana biyya lafaatti erga jennee yaaduutu nurra jiraare. Isaan kun hundi warra waaqayyoo wajjin caalaatti walitti dhufeenya gaarii qabu jedhamanii yaadamanidha. Kanaaf ilaalchi namoonni yookaan immoo dhaabbileef tajaajiltoonni amantii garaagaraa dhibeen kun dheekkamsa waaqayyootiin ilmaan namootaatti biyya lafaatti erga ilmaan namootaa irratti gadi ergame ilmaan namootaa irratti dhufe waaqayyo biyya lafaa dheekkame warri jedhan ilaalcha kanatti sirraa'uu qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama jaamaa ta'e dhalate tokko yeroo argan gooftaa gaafatanii barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'e dhalate isatu yakke moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii gaafatan. Yesuus immoo deebiseefi inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti jedhe. Egaa warri cubbuu namootaaf jecha waaqayyo dhukkuba kana dheekkamsa godhee biyya lafaatti erge ilmaan namootaatti erge jedhanii barsiisaniif yaadan sagalee kanarraa hubannaa argatu jedheen abdadha. Saba waaqayyoo ka'umsi koronaa vaayirasii eessaayyuu haa ta'u an akka nama amantii tokkootti yookaan immoo akka nama amantii tokko hordofuutti maaltu narraa eegama maal gochuun qaba jennee of gaafachuu fi itti gaafatama bahuu qabnu hundumaaf immoo of qopheessuutu nu barbaachisa. Isaan kanas gara goodaatti waliin ilaalla. Inni biraan immoo waaqayyoo waaqa gaarii ta'e gaarummaan isaa immoo nama hundumaaf bara hundumaatti kan jiraatu ta'uusaa amanuudha. Haala dhukkuba kanaa keessa yookaan immoo haala yeroo yaaddoof rakkisaa kana keessatti dhibee kana koronaa vaayirasii kan jedhamu kana ilaallee firdi nutti fakkaate kennuu caala yeroo kana keessa maaltu narraa eegama haala kanarraa maal baradheen darbaa jenneetti yaaduun nu barbaachisa. Isaan kana qabxii 3 tokko walii wajjin ilaalla. Inni tokkoffaan waaqayyo wajjin yeroo qommii qabaachuu. Akkuma beekamu yeroon kun yeroo waldaa kiristaanaatiif yeroo soomiiti. Yeroon soomii immoo yeroo of ilaaluu, qalbii jijjiirrachuu, kadhachuu, dubbii waaqayyoo dubbifachuuti. Kanaaf yooma waaqeffannaan akka amaleeffamatti walitti qabamuutiin ammaaf hamma yeroon isaa hin beekamnetti hin jiru ta'e iyyuu maatii ofii wajjin
kophaa ofiittis yoo ta'e akkasuma immoo toora miidiyaa hawaasaatti fayyadamuutiin gurmuu garaagaraa uumanii Waaqayyo wajjiniin yeroo fudhachuun yeroo kana keessa baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan ba'aa waliif baachuudha. Haala kana keessatti warra caalaa hubaatiin irra ga'a jedhaman maanguddoota, daa'imman umurii xixiqqaa akkasuma immoo namoota duraan dhibee garaagaraa of keessaa qabaniif eeggannaa guddaa gochuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akkuma tasaa ta'e mallattoon dhibee kanaa yoo nurratti argame namoota kana oolchuudhaaf jennee isaan irraa of fageessuun baay'ee barbaachisa. Kun ba'aa waliif baachuudha. Namoota dhibee kanaan qabamanis akka yakkamtootaatti ilaaluun sirrii miti. Oduu tokko tokkorraa kan dhageenyu biyyoota tokko keessatti keessumaa biyyoota keenya biyya Itoophiyaa keessatti namooti biyyoota garaagaraarraa dhufan miidhaarraan geessisuu yaaluun amma baay'ee mul'ata akka jiru oduu tokko tokkorraatiin ni dhageenya. Kun egaa dogoggora ilaalchaa isa guddaadha. Dhibeen kun kan abbaan jaallatee ofitti fidu miti. Kanaaf warra qabamaniif kadhachuun qorqalbii sammuu isaanii eeguufiin akka obboloota keenyaatti ilaaluun jaalalatti argisiisuun yeroo kana keessan duraatii barbaadama. Karaa biraa immoo warri daldaltoota ta'an yeroo kanatti gargaaramuutiin carraa duroomuu itti fakkaatee kanaan qabanii bu'aa karaa dalgaa argachuu yaaluu irraatii of qusachuun keessumaa immoo wanta gurguranitti gatii dabalanii namoota irratti ba'aa cimaa ta'e ba'aa ulfaataa ta'e dabaluu irraa of qusachuun inni kun ba'aa waliif baachuudha. Inni qabeenyaaf humna qabus suuqii keessaa waan bitachuun irra jiru garmalee baay'isee bitachuutiin warra kaan saamuu yaaluu irraa of eeggachuun ba'aa namootaa namaaf baachuudha. Kanaaf immoo seenaan sabni Israa'el lafa onaa keessatti maannaa waaqarraa isaaniif harca'e wal saaman fakkeenya gaarii nuuf ta'a. Warra baay'ee guurratan jalaa in tortore malee ittiin gargaaramne. Tarii haala biyya lafaa mudate kanaan akka ijoollee isaatti waan gaarii nurraa eegamu maal gochaa akka jirru Waaqayyo in madaalata. In ilaalata guyyaa guyyaatti. Ba'aa walii keenyaa waliif baachuun keenya fuula Waaqayyoo duratti gatii guddaa qaba saba Waaqayyoo. Inni sadaffaan sagalee Waaqayyoof amantiitti hiika dogoggoraa kenninee namoota yaaddessuu irraa of eeggachuu. Inni kun immoo dhaabbilee amantaaf tajaajiltoota mana amantaalee kana godhan hundumaa ilaallata. Waaqayyoon gaarii ta'uu isaa gaarummaan isaas kan barabaraan namoota hundumaatiif jiraatu ta'uu isaa barsiisuu hubachiisuu caalaa dhibeen kun dhibee cubbuutiif dheekkamsa ta'ee Waaqayyo biraa ergame dhibee ittiin Waaqayyo biyya lafaa adabuudhaaf erge jennee sammuu namootaatti yaaddoo naquu irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Barsiisa keenya keessatti kadhata keenya keessatti namoota gorsuu keenyaaf namoota hubachiisuu keenya keessatti yaaddootti nama naqu yaada sababii cubbuu keetiif kana taate jedhee qalbii namaa raasu qalbii namaa dhiphisu irraatii of eeggachuun baay'ee barbaachisa. Sababiinsaa Waaqayyo bara itti ilmaan namootaatiif araara argisiise guyyaan itti ilma isaa biyya lafaatiif dabarsee kenne guyyaan itti ilmi isaa immoo fannoo irratti fannifamee seenaa fayyina keenyaatiif isa dhugaa dubbii Waaqayyo kana nuuf mirkaneesse barri isaa barri nuyi keessa jirru kun bara araaraa Waaqayyo kan nutti mul'isudha. Kanaaf araara kana keessa namni akka jiraatu gochutu nurraa malee araara kana keessa namni yaaddaa dhiphachaa sababii cubbuu kootiifan kana ta'e jedhee caalaa isaa akka sammuutiin dhiphatuuf amantii isaatti shakkii ofitti uumu akka hin taane gochuutu nurra jira. Egaa wantoota nurraa eegaman kana beeknee itti gaafatamaa akka kiristiyaanotaatti ofiifis maatii keenyaafis namoota warra kaaniifis qabnu sirriitti hojiitti hiikuun haala yaaddessaa biyya lafaatti dhufe kana haala yaaddessaa biyya lafaa qabate kana waliin mo'achuu dandeenya. Kanaaf of qopheessuu keenya keessumaa immoo of qopheessuutiifis fedhii qabaachuu keenyaaf of murteessuu keenya yeroo ilaalu immoo isa kana yeroo nurraa argu immoo Waaqayyo karaa hundumaa nu gargaaree irra nu aansa. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo sagalee isaa kanas immoo nuuf haa eebbisu. Maqaa isaa ulfina qabeessaa ta'e. Abdii jireenya kooti wabii koo gaafa rakkinaa iddoo boqonnaa kooti gaaddisaa koo lafa onaa guyyaa muddama kooti fira dursee kan dirmatu dhokataa yaada kooti gad fageessee kan hubatu baay'insaa gaaddisaa qoraatti daa'imanitti maqee darbee naan taane. Dona boqochiisu keessi koo gaafa dadhabee
chabako ibbachuu barbaade dhaqee namas cabbeekana miidhamni sabakkeetti ta'urraa inni keessaanatti caala abiikoon si godhaadhaa sichi naaf hin ta'u namni gooftaa koo gara kennu faasitanii hirkadhaa'anii abiikoon si godhaadhaa sichi naaf hin ta'u namni gooftaa koo gara kennu faasitanii hirkadhaa'anii jireenyaaf Yoko baradera si wajjira ne mariata Goftabu Chiti kozino so garfagese sitti mada Jirenya Yoko baradera si wajjira ne mariata Goftabu Chiti kozino so garfagese sitti mada Matirkate kufnaan harkikee lafaan kaasee Yoo guyyaa rakkinaa Yesuus koositu qopheesse Silaallee badeenaaf barbaadameyyuu hin argamu Harkisa jaalalaa keefi malee anoo hin yaadatamu Gooftaa koo harkooluun sitti gaalaa danda'ee kophaan jiraadhu ija koo Raketan ulfuudha gitan jajjabin argadhu baroota kan baay'ee abdaadde gaafannee waddinan dhabee miltolfoo warraan wajjin adeemu nagatanii gaafani dadhabee Kokkoduun baay'atee garaan namoota wal dhufee Gurmuu gaarii diigama gaafadhaan jaalalaa laafee Tokkummaa eeggachuudhaaf waliif obsuun danda'anii Icciitii gabaabaasu obbolaanee waan ammeessanii Jireenya waliif kan abdataman wal miidhuuf karaa barbaadu Dadhabuufi Wali gammadu kiyyoo kaanii wal gaadu Hinaafa keeffachuun guddaate walirratti ka'uun baay'eedha Gatamuufi ajjecha obbolootaaf sababiin wal isaaniidha Abdii koo yeroo hundumaa amanannaa koo jireenyaa Sitti hirkadhee gaabii qabu Harkikee waan hin dadhabu Abdii koo yeroo hundumaa amanannaa koo jireenyaa Sitti hirkadhee gaabii qabu Harkikee waan hin dadhabu Nageessaa jireenyaaf anoo beeka si biratti dabala hin barbaadu Waa'een koof karaa hundaan si eega naaf furtaa rakkoosaan itti yaadu Onif lubbuu qobsine amanaadha sittan of gata shakkii malee karaa koo waan hundumtuu dhumaadha bira qabaateen qabu tokkollee nageessaa jireenyaaf anoo beeka si biratti dabala hin barbaadu waa'ee koof karaa hundaan si dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwlanes13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti
nagaa waaqayyootiin tura.